Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Ibsa qulqulluu Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros irraa kenname. Jalqabatti biyya keessaaf biyya alaa kan jiraattan ijoolleen keenya hafuuraa, amantoota, hordoftoota Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros kan taatan, lubootaaf daaqonoonni, tajaajiltootni, dargaggootni, barattoota dilbataa akkasumas amantoonni hundi keessan nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Isiniin jechaa qulqulluun Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros erga hundaa'ee lakkoofsaan hedduu akka hin jedhamne qormaata hedduu keessumsiisaa turuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee kana hundumaa kaayyoo ka'eef galma ga'uuf jecha obsaaf kutannoodhaan dandamatee yookaan dabarsee wal arguu lubootaa yookaan reekaba kaayinaatii isa jedhamu kan caamsaa bara 2016 bara araaraa yommuu geggeessuu gammachuu nutti dhaga'ame kabaja guddaadhaan isiniif ibsina. Qulqulluun Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros caamsaa 21 2016 irraa eegalee hanga caamsaa 29 2016 bara araaraa ajandaa maree 10 irratti mari'atee murtoo irra ga'eera. Sinodoosii Oromiyaatiin hojiin hojjetamaa ture. Gabaasni hojiif rakkooleen adda addaa adeemsa keessatti isa mudate bal'inaan dhiyaatee waltajjiidhaan erga dhaggeeffatamee booda itti aansuudhaanis gabaasa hojii dhiyaate irratti gamaggamni hojii bal'inaan godhameera. Seerri itti bulmaataaf seerri mana kiristaanaa qophaa'ee jiru haal dureen tokko tokko xumuramee hatattamaan yeroo gabaabaa keessatti maxxanfamee hojiirra akka ooluuf murtaa'eera. Kana malees hojiin caasaa diriirsuu gararraadhaa hanga gadiitti akka lafa qabatuuf bakka caasaan ijaarametti hordoffiif jajjabinni godhamee bakka hin ijaarametti immoo ijaarsi caasaa akka geggeeffamuuf jabaatee hojjetamuu akka qabu kallattiin kaa'ameera. Itti aansuudhaanis leenjii adda addaa akka kennamuuf bakki leenjiin itti kennamuuf qaamota leenjii kennan adda baasuudhaan haal dureen xumuramee leenjii hafuuraa hundumaaf hubannoo uumu akka kennuuf irratti waliigalameera. Bakka adda addaatti aangoo dhuunfaa isaaniitti fayyadamuudhaan hordoftoota deeggartoota Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros kan ta'an tajaajiltootaaf amantoota irratti hidhaaf reebicha dararama garmalee raawwataa jiru cimsinee ni balaleeffanna. Guutummaa naannoo Oromiyaatiif biyya alaatti manneen kiristaanaa sababa adda addaatiin cufamanii jiran akka banamaniif bal'inaan irratti mari'atameera. Rakkoo kanas furuudhaaf haalli tajaajiltoota oomishuu irratti hojjetamuu akka qabu irratti waliigalamee kitaabota hafuuraa adda addaa qooqa afaan Oromootti akka hiikamuuf yommuu mari'atamus dhaloonni badaa kan jiru sababa kitaabni mana amantaa baay'een qooqa afaan Oromootti hiikamee kan hin jirre waan ta'eef jecha qulqulluun Sinodoosii qulqullina isaa kan eeggate kitaabotni kan yeedalloo afaan Oromoo hiikamee akka tajaajilaaf qaqqabu murtaa'eera. Itti dabalees biyya alaa naannoo Ameerikaatti hojiin Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros lafa qabsiisuudhaaf hojjetamaa jiru kutaalee biyya alaa biroottis jabaatee akka hojjetamuu qabu irratti murtaa'eera. Kallattiinis kennameera. Xumurattis muudama eepiskooposootaa haaraa ilaalchisee
kan mari'atame yommuu ta'u, gara fuulduraatti haaldureen tokko tokko xumuramee yeroo dhiyootti muudamni episkooposataa raawwachuu akka qabu ejjennoo cimaan kan qabatame yommuu ta'u, qulqulluun sinodoosii keenyas ibsa ejjennoo armaan gad jiru baaseera. Tokko, sinodoosiin kiiloo 5 tuffiif dhiibbaa mirgaaf hacuuccaa sanyummaadhaan adda baasee uummata Oromootiif nurratti raawwachaa jiru nurraa akka dhaabuu itti himuu barbaanna. Kunis maal yoo jedhame, akka fakkeenyaatti waggaa 3 dura ba'a Goojjamitti warri lammiiwwan isaanii kallattii seera mana kiristaanaa wal hin beekneen Phaaphaasiif Paatriyaarkii ofiin jedhanii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hedduu dhaalanii kan jiran hin gaafatamne, hin abaaramnes. Kana Oromiyaaf Oromoo gaafa ta'u garuu doogimaaf qannoonaatu diigamee, biyyatu diigamee, mana amantaa diigamee jedhanii gurraacha uffatanii abaarsa nurratti dabarsuuf yeroo ittiin fudhanne. Kana duwwaas miti, uummata keenyas kan dararsan tajaajiltoota immoo gara jabinaan hojii irraa ariisisuuf buqqisuun itti jabaatee jira. Kun ammoo akkuma olitti caqasuudhaaf yaallee jibbaaf tuffii adda ba'e sanyummaa irratti hundaa'ee uummata Oromootiif dachee Oromiyaa irraa qaban ifatti kan mul'isaniif mul'isaa jiran waan ta'eef cimsinee ni balaaleffanna. Lammaffaa, namootni dhuunfaa tokko tokko warri sinodoosii Oromiyaa jedhaman kun warra garee tokkoof safara tokkootii walii isaanii wal muudan jedhanii ergama garaaf buluu isaanii ba'uudhaaf gaaf dudubbatan ni dhaga'ama. Haa ta'u malee akkaataa muudama keenyaa irraa yoo kaane iyyataan gaafannee yookaan kadhannee kan muudamne utuu hin ta'in akkuma abboota biroo kaayyoo kanaaf ni barbaachiftu jedhamneeti malee akka warri muudamuu barbaadanii bira ga'uu dadhaban odeessan utuu hin taane abbootiin muudama keenya nuuf raawwatan raagaa ta'uu ni danda'u. Dabalataanis kan muudamne nu 5 qofa utuu hin ta'in sabaaf sablammii hunduma keessaa filatamne abboota 26 ta'uun keenya hin dagatamu. Garaagarummaan keenya yoo jiraate warri kaan kaayyoo kana irraa gara booddeetti kan deebi'an yommuu ta'u, nuti ammoo muudamni lubummaa irra hin deebi'amu. Muudama hafuura qulqulluudhaan abboota keenyarraa fudhanne lafatti gatuu hin qabnu. Kaayyoof imaanaa nutti kennames ba'uuf faayidaadhaan hin jijjiirru. Hanga xumuraatti qabannee galmaan ga'uu qabna jennee ciccinee waan qabanneef qofa yommuu ta'u, hundumti isaaniiyyuu nu dhiisanii adeeman malee har'as lagaaf naannoodhaan eenyuun iyyuu addaan baasnee hin beeknu. Kanaaf immoo ibsa yeroo darbe amajjii 14 kennine irratti hundumaaf waamicha nuti dabarsinee raagaa qabatamaadha. Egaa erga kana ta'e warri olola sobaatiin kaayyoo uummata Oromootti gufuu ta'uuf qofa dhugaa sabaaf jijjiiranii kan hin jirreef kan hin barreeffame odeessan salphina akkasii irraa akka of qusatan cimsinee ni hubachiisna. Sadaffaa, akka seera mana kiristaanaatti tajaajilli dhugaaf yoo ta'e biyya lallaba tokkoof
Phaaphaasii tokko qofaatu ramadama ture. Gaaffiin keenya bu'uuraa duraanii keessaa inni tokkos isuma kana. Faallaa kanaatiin garuu isa kanaan dura Phaaphaasonni tokkichi biyya lallaba 4-5 qabachuun otuma raajamuu, amma immoo Phaaphaasiin tokkichi biyyoota lallaba 7 irratti ramaduun seera jallaa ummata Oromoo irratti tumame ta'uu isaa tuffachuudhaaf jibba ummatichaaf qaban mirkaneessaniiruuf. Yeroo kanattis gara kaabaatti kutaa lallaba tokkoof Phaaphaasii tokko qofa ramaduun kunis rakkoo ilaalchaa beekamaadha. Keessattuu dhimma kana irratti Sinodoosiin kiiloo 5 gara lixa Oromiyaa irratti haaloo guddaa itti ba'uuf waan hojjetaa jiru Abbaa Rufaa'el kan jedhaman dandeettii tajaajila mana kiristaanaa kan hin qabne biyyoota lallaba 3 kanaan dura isaan qabatanii jiran irratti dabalee biyyoota lallaba 4 irratti dabaluufiin amantichi akka dadhabuuf malee akka tajaajilamuuf kan hin taane ta'uusaa beekneerra. Inni biraas qarshii isaan itti kennan fudhatanii dhaqanii uummaticha qooduuf burjaajessuuf, isa kaan immoo akkuma kanaan dura gochaa turan karaa adda addaatiin humna barbaadaniin fayyadamanii hidhaaf reebichaan dararsiisuudhaan akka ta'e hubatamee miidhaaf ukkaamsaa ergama Sinodoosii kanaatiin biyya Oromiyaatiif uummata Oromiyaa irra ga'aa jiru cimsinee ni mormina. Arfaffaa, uummatni Oromoo qooqa isaatiin tajaajiluun gaaffii isaa tokkoffaa yoo ta'u, kan biroonis ni jiraatu. Akka fakkeenyaattis kaasuudhaaf manneen barumsaa hafuuraa kolleejjii afaan Oromootiin barsiisuu dabalatee dhabuusaa, bu'uuraaleen misoomaa adda addaa dhabamuu, rakkooleen bulchiinsaa gaarii jiraachuu dhabuu, walqixxummaatti ilaalamuu dhabuu, naannoo magaalaa irraa kan hafe manneen kiristaanaa baay'een cufamanii amantoonni tamsa'anii jiru. Ammas taanaan qooqa isaatiin kan tajaajilamnedha. Dhiibbaa mirgaaf akkasumas Sinodoosiin kiiloo 5 saba keenya irratti raawwachaa jiru ammaa kaasee akka irraa dhaabu cimsinee ni hubachiifna. 5ffaa, warri dhugaa lafa jiru kana awwaaltanii fedhiif faayidaa dhuunfaa keessaniitiin waan isiniif guuteef fedhiif faayidaan isin argattan malee kan uummata kanaa bakka bu'uu waan taaneef sobdanii uummatni Oromoo waan barbaadu argateera, gaaffiinsaas deebi'eera jettanii odeessuuf labsuun keessan qaaniidhaaf salphina ta'uu isaa caalaa bara tokko seenaan isin ceephaa waan ta'eef akka jecha sobaaf gadi bu'uu akkasiirraa of qusattan isin yaadachiisna. 6ffaa, bakka tokko tokkotti aangoo dhuunfaa isaanii da'oo godhachuudhaan hordoftootaaf deeggartoota Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros kan ta'an tajaajiltootaaf amantoota sirna Sinodoosii duraatiin buluu qabdu jechuun hidhuuf reebicha, dararama garmalee irraan ga'aa jiran cimsinee kan balaaleffannuuf mootummaan keenyas akka keessanuuf beekuu ni gaafanna. Kanaan booda tajaajiltoonniif amantoonni biyya keessaaf alaa jirtan
hundi kee hunduu akkuma kanaan dura qajeelfama qulqulluu Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros irraa fudhattanii hojjechaa jirtan ammas kallattii asirraa isiniif kennamuun fudhattanii hojiirra akka oolchitan isin beeksifna. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Uummata keenyas nuuf haa eegu. Waajjira Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros irraa caamsaa 30/2016 Finfinnee Oromiyaa. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu.